alcha jamaatti awwaalu. Manneen jireenyaaf manneen daldala isaanii saamamaniiru. Hospitaalonni ijoollee hanga umriin waggaa 4 dabalatee kanneen wal waraansa keessatti miidhaan irra ga'een guutamaniiru. Gabreen maalaa wal waraansi baatilee keessatti geggeessame keessaa qonnaan bulaa lafa xiqqoof sa'a 2 qabu. Namoota nagaa irratti fixiinsi erga raawwatamee booda jedhan intala isaanii hospitaalaan ga'uuf torban 3 itti fudhate. Rasaasaan dhaamte. Rasaasni harka ishee keessa ba'e. Keellaaleen eegumsa fayyaa Tigraay keessaa martinuu jechuun ni danda'ama miidhaan irra ga'eera. Manca'aniiru yookaan saamamaniiru. Maatiin as jiru kan nuti waliin dubbanne martinuu waanuma wal fakkaatu nutti himan. Ijoolleen isaanii xiqqummaaf irraa oolan garuu oolaniiru. Ijoollee kabiroon hedduun garuu irraa nafne. Jalqaba walakkeessa bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaa walakkeessa bara 2013 maatiiwwan kanneen daangaa qaxxaamuranii gara Sudaanitti baqachuuf carrooman hedduun addaan faca'aniiru. Kanaaf baqattoota kanneen mooraa keessatti argine irra hedduun firoottan isaanii eessa akka jiran hin beekan. Waan ulfaataan namoota maatiin bira hin jiraanne kan akka abbaan isaanii, haadha isaanii, obboleettiiwwan isaanii fi obbolaan isaanii namoonni kun baay'ee gaddu. Midhaan inuma nyaatu garuu waa'ee maatii isaanii yaadu. Tarii garii du'aniiru ta'a. Namoonni maatii isaanii dhaban jiru. Ennaa waa'ee isaanii yaadanitti ni gaddu. Gurbaan kun maatiin isaa eessa akka jiru hin beeku. Maqaan koo Naahoom Humaraarraan dhufe Itoophiyaa. Umriin koo waggaa 13. Harmeef abbaan koo obboleessa koo barbaacha manatti natti cufanii deeman. Garuu ennaa boombiin mana koo cinaatti dho'u karaa boroo ba'een fiige. Mataa koo keessa waan nadhee natti fakkaate reeffi namaa allaattiin ennaa nyaata mullee argeen jira. Mikeelee Haftuu haadha warraasaa ulfaaf intala isaa xiqqoo waliin ituu baqatee hin deemin dura Tigraay keessaa aartistii ture. Haleellaan boombii guyyoota 4 itti fufe guyyaa tokko kaan lamatti dhaabata jennee abdannee turre. Halkan meeshaan dhukaasan kanaaf halkan achi baane bosona keessa deemne. Ati warraa koo ulfa. Bofa waraabessaa fi torbaan qabaatu jira. Haati manaa koo garuu nan dadhabe na dhukkuba naan jette. Kanaaf deemuu dhiisnee achuma ciisne. Waan nama suukanneessu argaa turre. Qaamni namaa ciccitee faffaca'ee argama. Daa'imallee naan waa'ee humaraa magaalaa keenya gaafadhu. Buum jechuudhaan in dho'e naan jetti. Humaraa keessa maaltu ture? Wal waraansa jalaa dheessuuf utuu ariifatanii maatiiwwan kabiroon ijoollee isaanii dhabaniiru. Maqaan koo Zaafuu Haftuuti. Tigraay Baayeker hin dhufe. Garuu humaraa keessaan hojjetaaf barataa ture. Suuqii keessaan hojjetaa ture. Bakka meeshaalee adda addaa kuufatan to'ataan ture. Digirii koo akkaawuntingiif faayinaansiin fixuuf xiqqootu naa hafee ture. Zaafuun ennaa deeggarsa barnootaa yookaan iskoolaarshiippii argattu abbaan warraashee barnoota ishee itti fufuu seetti ni aare. Kanaaf Zaafuun intala ishee Baayeker keessatti harmee ishee biratti dhiistee barachaa hojjetaa isaan gargaaraa turte. Sababa barnootaafan intala kootti adda ba'e garuu ennaa waliin turre baay'ee gammaddee turte. Kana gochuu fi amma hin danda'u. Ennaa wal waraansi jalqabuu Baayekeritti dhaqee intala koo fudhachuuf yaaleen ture. Garuu meeshaa gurguddaan dhukaa ture baay'ee hamaa ture. Eenyuyyuu achi dhaquu hin danda'u naan jedhanii na dabarsuu didan.
martinuu cinqii keessa ture. Loltoonni lafoof konkolaataadhaan innaa dhufan kanneen mana natti kireessan gamasitti sin erginu naan jedhan. Humaraa keessaa dhukaasa hamaan waan tureef achi turuu hin dandeenye. Kanaaf kanneen mana natti kireessan waliinan gara Hamdiyaatti baqadhe. Maallaqa tokkoof harkaan qabu. Kanaaf nyaata argachuuf guyyoota 3 isaanumaanan abdadhan ture. Huccuun irra jiru qofaadhaanan ba'e. Ragaa mana barnootaa koos ta'e kan hojii koo fudhadhee hin baane. Maatii koo keessaa kanas dhufe tokkoyyuu hin jiru. Baay'ee ulfaata. Baay'een dadhabee ture. Homaa barbaaddachuu hin dandeenye. Guyyoota 5 yookaan 6 homaa hin nyaanne. Maqaan koo Magdaa Gabra Tsaadiqi. Magdaa Gabra Tsaadiq. Every person has his own ambition. Martinuu hawwii ofii qabaa beektee milkaa'uu fedhaa jireenya isaa daandii wayyaa warra geggeeffachuu barbaada. Garuu innaa danqaan isa mudatu kan akka wal waraansaa innaa nama jaallattu dhabdu hiriyaa isaa durbaa maatii isaa michoota isaa haadha isaa abbaa isaa innaa dhabu abdii kutata waa'ee jireenya ofii dhimma dhaba yoo duuf ka'eeyyuu hoomaatti hin fakkaatu. Ijoollee waggaa tokkoo gadi jiru bishaan ga'an argatan nyaata ga'an argatan tarii dhukkubsachuu malu argite namni hospitaala keessatti isaan wallaanu hin jiru. Innaan kana laalu nan gadda dandeettii isaan qabu garuu utuun qabaadhe gargaaruu nan barbaada. Baqattoonni lammiiwwan Itoophiyaa kiristaanota ta'an ka Sudaan keessaa jiru ayyaana cuuphaa qulqulluu ayyaaneffatan. Itoophiyaan biyya amantiin garaa garaa keessa jiru ta'us addaan qoodamiinsi biyyattii keessa darbee darbee garaagarummaa amantiif jedhuun himatamu. Wal waraansisuuniif walitti bu'iinsi hedduun Itoophiyaa keessaa gareelee gosootaa gidduutti yookaan tarii immoo sirriitti namoonni naannoo akka ibsanitti walitti bu'iinsa kakaasuudhaan aangoo qabachuuf addaddummaa gosootaa namoota itti gargaaramantu jiru. Yohaannis Nugusee luba yoo ta'an boombiin mana jireenyaa isaanii Humaraa cinu jiratti ennaa dhootti Tigraay keessaa baqatanii ba'an. Namni tokko innaa dadhabaa ta'u inumaa namni dadhabaa ta'e mana keessa innaa jiraatu ijoolleef haadha warraa waliin falma. Waaqayyo ani nagaadha jedhe kanaaf nagaadhaan jiraachuu qabda. Sababiin isaas ani nagaadha waan jedheef nagaadhaaf jaalalaan jiraachuu qabdaa jedha. Kun jechoota isaati. Inni lolli akka jiraatu hin eeyyamu. Bakka sanaa nuti dadhabbiif jeeqama uumnaa jedhu. Aksuum keessatti garuu magaalaa kiristaanummaan Itoophiyaa keessaa itti dhalate jedhamee amanam jiraattonni naannoo akka nuuf himanitti kan jeeqama uumuu dadhabbii utuu hin ta'in shororkaadhaa jedhu. Namoonni dhibbaan lakkaa'aman ennaa humnoonni Eertiraa fi Itoophiyaa magaalattii weeraranitti Aksuum keessatti ajjeefamaniiru. Jiraattonni maal akka uumame odeeffannoo adda addaa kan jamaatti dhukaasuu qabee hanga manarra deddeemanii itti dhukaasuutti jiru nutti himan. Seenaan martinuu dubbatan keessatti waan hin jijjiiramne garuu reeffa namootaa attamiin akka isaan arganidha. Manarra deemanii sakatta'aa turan garuu namoonni hedduun waan uumame sodaatanii baadiyyaatti baqatan. Eenyuyyuu kan nama du'e awwaale hin jiru. Amnesty International boodarra kan Aksuum keessatti ta'e yakka farra namoomaa ta'uu malaa jechuun ibse. Siviilonni kumaan lakkaa'aman ajjeefamaniiru, dinagdeen isaa dadhabeera,
walakkeessa bara 2021 beelli duruu mudate beelli akka meeshaa waraanaatti itti fayyadamuu malaa sodaa jedhu dhaqqabsiise. Kanaaf kun yeroo jalqabaa miti. Bara 1980 keessa addunyaan ennaa wal waraansiif beelli Itoophiyaa raase argee jira. Irra hedduun isaanii Tigraay irraa kanneen ta'an baqattoonni lammiiwwan Itoophiyaa 300,000 ol ta'an garuu Sudaanitti baqatan. Mooraalee keessaa baqattoonni hedduun yeroo lammataaf itti deebi'an. Yeroo sana haalli isaa ulfaataa ta'uyyuu gam tokko tokkoon inni amma daran hamaa ta'uusaa hubataniiru. Yeroon kun yeroo hamaadha. Baay'ee namoonni jiraatti gubatu. Manneen jireenyaaf waldootiin kiristaanaa manca'aniiru. Maqaan koo Biraanee Massaleeti. Umriin koo 74. Dhageessittan himaa. Namni martinuu jechuun ni danda'ama. Ni ajjeefaman. Namoonni si duratti ajjeefamu. Yeroo baqataa jirutti reeffi namootaa faca'ee ennaa isaan ajjeefaman argita. Ennaa isaan kufan hollatan argita. Amma gamaalan jedha. Akkam akka ta'e beekta. Qubsuma kana si argachuu keenyatti ni gammanna. Wal waraansi kurnaaf ture mootummaa hacuucaa ture erga fonqolchee booda bara 1991 keessa dhumate. Loltuu waraana Tigraay ka turan Mallas Zeenaawii mootummaa federaalizimii sablammummaa irratti hundaa'e hoogganuuf achi as ba'an. Kun immoo biyyattii gosaan addaan qoode. Dinagdeen Itoophiyaa hatattamaan guddataa jiraatus hacuuccaan siyaasaa itti fufe. Yeroo tokko qaama Itoophiyaa ka turteef walabummaa ishee ka gonfatte Eertiraa dabalate biyyoota hollaa waliin falmiin daangaa gara walitti bu'iinsaatti jijjiirame. Kan uummata biyyattii 100 harka 6 ta'e uummata Tigraay waliin haaloon jiru ni hammaate. Hooggantoonni Tigraay garuu siyaasa biyyattii to'atan. Erga bara 2012 Mallas du'aan boqotanii booda hanga bara 2018 kan gosa Oromoo irraa ta'e Abiy Ahmed aangootti dhufanitti hookkarri itti fufe. Eertiraa waliin nagaa buusuudhaan jijjiirama dimokiraasummaa gadhaabuudhaan waggaa ittaanu noobeelii nagaa badhaafaman. Garuu ennaa naannoon Tigraay mootummaa federaalaa faallaa dhaabachuudhaan filannoo geggeesseef haleellaa sadaasa bara 2020 maadhee waraanaa Maqalee irratti geggeessame booda mootummaan duula waraanaan deebii kenne as dubbiin hammaataa deeme. Mootummaan federaalaa kan humnoota mootummaa Eertiraaf milishaa naannoo Amaaraan deeggarame battala humnoota naannoo Tigraayiif milishaasaa waliin lola hamaatti seene. Gam lamaanuu situ lola jalqabe jechuun wal himachuu eegalan. Uummanni Amaaraa warreen Tigraayin nuti sirra caalla jechuu jalqaban. Nuti sirra caallaa jedhan. Uummanni Tigraay immoo warreen Amaaraatiin nutu sirra caalaa jechuu jalqaban. Kun ennaa ilaalamu attamiin gidduu isaaniitti nagaa buusuun danda'ama. Jibbiinsi jiru dhugaadha. Garuu hookkara yeroo yeroon ka'uu fi diinummaa hoogganoonni bu'aa ofiif uuman malee jibbiinsi duraan ture miti. Uummanni Tigraayiif Amaaraa nagaadhaan gaa'ilaan walitti dhufanii ka jiraataa turanidha. Ati warraa koo Amaaraa, ani immoo Tigraawaay. Isheen ganda yoo dhufte jiraachuu dandeessi. Eenyuyyuu isheetti hin bu'u. Garuu yoon naannoo Amaaraa dhaqe dhugumatti na ajjeesu. Namoonni ennaa mooraa baqataa Sudaan ga'an attamiin qubsuma nyaataaf bishaan akka argatan yookaan immoo qaruma yoo jira ta'e iyyuu beekani. Haftoom maallaqatti dabalaa hojii xiqqoo hojjetaa tureen kan horate qaba. Uummatallee odeeffannoo qooduufiidhaan gargaaruu yaala. Nama gargaaruun barbaada. Ennaan nama gargaaru sammuun koo nagaa argata. Sammuun koo ni haarawa. Waan gaarii ennaa hojjettu gaariin siif ta'a jedhe namana. Yoo anaafillee hin taane ijoollee kootiif maatii koof biyya koofillee ni ta'a jedhe namana.
If cannot be come back to me, they can be come back to my child. They can be come back to my family. Kanaaf nama gargaaruun fedhii koosa jalqabaati. Helping for the people.